Syamsu Bashiri. Walaa ibidda magaalaa Harreetti guyyaa kaleessaa dhaqqabee miidhaan ulfaataan dhaqqabuun dhagahame magaalaa naannoo Shaabarri bakka Taayiwaan jedhamuun beekamutti ibiddi ka'uun qabeenya irratti miidhaa guddaa geessisuu mootummaan naannoo Hararii beeksisee jira. Naannoon kun lammiilee hedduuf carraa hojii uumuun jiraattota baay'eef madda galii waan ta'eef miidhaa dhaqqabe salphaa akka hin taane jiraattonni dubbachaa jiran. Pireezidaantiin naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii dhimmicha irratti yaada laataniin mootummaan hatattamaan sababa balaa kanaa fi hamma miidhaa dhaqqabe qorachuun hawaasaaf deeggarsa barbaachisu taasisuun lammiilee naannoo san jiraatan kanneen balaa kanaan miidhaman deebisanii dhaabuuf ni hojjenna jedhan. Guyyaa irraattis kaabinoon naannichaa taatee balaa ibiddaa mudate kana ilaalchisee walga'ii tattamaa geggeessuu sabquunnamtiin naannoo Hararii gabaasee jira. Akka itti gaafatamaa waajjira pireezidaantii naannichaa obbo Jaamii Mahammad Jaanitti sababni balaa ibiddaa kanaa hanga ammaatti akka addaan bahanii fi manneen daldalaa naannoo san jiran hunda barbadeessis jira jedhan. Pireezidaantiin naannichaa obbo Ordiin Badrii qondaaltota olaanoo naannichaa waliin ta'uun ganamaarraa naannoo balaan ibiddaa kun itti mudate daawwachuu isaanii kan ibsan obbo Jaamiin koreen hooggantoota hojii dhimmichi ilaallatuuf keessatti hammate sadii hundaa'uun ariitiin gara hojiitti akka seenu taasifamuu ibsanii jiran. Koreewwan kanneenis sababa balaa ibiddaa kan qoratu koree bal'ina balaa kanaa fi tarreeffama hawaasa miidhamanii kan qoratu akkasumas koree namoota balaa kanaan miidhaman deebisanii dhaabuu kan hundeeffaman ta'uu ibsanii jiran. Kana malees itti gaafatamaa waajjira pireezidaantii obbo Jaamiin walga'iin ariifachiisaan kaabinee naannichaatti yaamamee balaa ibiddaa waliin wal qabatee mari'achuun murtii dabarsee jira. Manni marii bulchiinsa naannoo Hararii kaabinee walga'ii hatattamaa har'a geggeesseen mari'atee murtii dabarsee jira. Manni marii bulchiinsa magaalaa Harar naannoo Shaabar bakka Taayiwaan jedhamuun beekamutti balaa ibiddaa dhaqqabe irratti bal'inaan mari'atee jira. Mootummaan sababa balaa kanaa fi hamma miidhaa dhaqqabe hatattamaan qorachuun lammiilee balaa kanaan miidhaman naannoo san jiran deebisanii dhaabuuf akka hojjetu marii kana irratti ibsamee jira. Manni marii bulchiinsaa kun balaa ibiddaa kanaan wal qabatee koreewwan gargaarsaa sadii hundeessuunis dhagamee jira. Kanaanis tokkoffaa sababa balaa kanaa kan qulqulleessu, lammaffaa hamma miidhaa dhaqqabe kan qoratu, sadaffaa lammiilee naannoo sanitti miidhaman irra ga'ee deebisanii kan dhaabu hundeessee jira. Manni marichaa mootummaa naannichaa lammiilee sababa balaa ibiddaa kanaan miidhaman deebisanii dhaabuuf hojii hojjetamu keessatti uummanni akka deeggarus gaafateeti jira. Dhaabbilee hawaasa siviilii lakkoofsaan 35 ta'an bara haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaa 2016 kanatti wal dhabdeewwan jiran bu'uuraan akka hiikan waamicha nagaa dhiyeessan. Dhaabbileen hawaasa siviilii biyya keessaa 35 ta'an waamicha nagaa waloon baasaniin bara haaraa Itoophiyaa kana keessatti nageenyi itti fufiinsa qabu akka dhufuuf irratti hojjetamuu akka qabu, mirgi namummaa akka eegamuu fi haaromsi dimookiraasii guutuu akka taasifamu gaafatanii jiran. Dhaabbileen gareewwan abukaatoo mirga namummaa, waldaalee ogummaa fi dhaabbilee dubartootaa irraa walitti dhufan kanneen rakkoolee itti fufiinsaa waggaa dabre keessa biyyattii mudate ibsanii jiran. Marii nageenyaa dhiyeenya kana Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu fidee kan jajan hogguu ta'u sarbamaa fi dhiittaa mirga namummaa walitti bu'iinsa naannolee birootiin deemaa jiruun uumamuun kan isaa yaaddessa ta'uu ibsanii jiran. Dhaabbilee 35 kanneen keessaa tokko kan ta'e mana maree mirga namummaa Itoophiyaa bakka bu'uun yaada kan laatee Daan Yirgaa barri 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa kun kan wal dhabdeen bu'uurarraa furmaata argatuu fi lammiilee Itoophiyaa mirgaa fi bilisummaa guutuutti argatan ta'a jennee abdachuun qooda fudhattoonni hundi harkaa wal qabachuun akka qaban waamicha dhiyeessaniiti jiran. Ibsichi qabxiilee furmaataa kudha waliigaltee nagaa biyyaalessaa hunda hammate hundeessuu, qorannoo galaba ta'een sarbama mirga namaa fi itti gaafatamummaa mirkaneessuu, jeequmsa saalaa irratti hundaa'ee furuu, saboota xixiqqaa fi gareewwan loogii irratti raawwatamu eeguu, murtiin hunda hirmaachisee mirkaneessuu fi gargaarsa namummaa danqaa tokko malee akka imal godhuu fi xiyyeeffannaa irratti kennuu kaa'ee jira. Dhaabbileen waldaalee siviilii kanneenis haasaa fi odeeffannoon dogoggoraa akka dhaabbatu, yaadota garaagaraa keessummeessuuf dirreen siyaasaa biyyattii akka bal'atuu fi qaamonni hundi tattaaffii ijaarsa nagaa irratti akka hirmaataniif tumsa gaafatanii jiran. Ergamni garee dhiittaa mirga namummaa idil addunyaa waggaa tokkoof akka dheeratu gaafatamuun dhagamee jira. Dhaabbileen mirga namummaa idil addunyaa gurguddoo 63 ibsa waloo baasaniin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ergama garee dhiittaa mirga namummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu qorachuuf hundeeffamee waggaa tokkoof dabalataan akka dheeressan gaafatanii jiran. Manni maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyoota muraasa booda walgahii reeffachiisaa 54ffaa kan geggeessu waggaa ta'u, yaa'iin kun geggeeffamuun dura Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam fi Foundation nagaa addunyaa dabalatee dhaabbilee mirga namummaa 63 waliin ta'uun xalaa barreessaniin dhiittaa mirga namummaa hatattamaan Itoophiyaa keessatti mudatee garee qorannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii waggaa tokkoof qoratamuu qaba jedhe. Itoophiyaatti waliigalteen nagaa irra gaamuus gudeeddii gargaarsi namummaa akka hin geenye dhorkuu fi duguuggaan sanyii naannoo Tigraayitti geggeeffamu ammallee sadarkaa heddessarraa jiraachuun yaaddoo qaban ibsanii jiran. Kana malees naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti yeroo dhiyoo as dhiittaa mirga namummaa humnoonni mootummaa fi gareewwan hidhattoota raawwachaa jiran baay'ee yaaddessaa jiran. Dhaabbileen kunneen ergamaa fi walabummaa garee qorannoo dhiittaa mirga namummaa idil addunyaa Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin muudametti danqaa tokko malee ragaalee walitti qabuun itti gaafatamummaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uu Human Rights Watch'tti Daayirektarri Afrikaa kan ta'an Laayitishaa Bader himanii jiran. Mootummaa Itoophiyaa akka ce'umsaa raawwachuuf katannoon hin kabajoos akkaataa seera addunyaatti yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf dandeettii kabajanii akka hin amannee dhaabbileen mirga namummaa kanneen xalaa isaanii keessatti ibsaniiti jiran. Hidhamtoonni gochaa haguuguu mootummaan raawwatu osoo hin taane hayni isaaniif maluu argachuu qabanis ijaan sababa kanaaf itti gaafatamummaa garee qorannoo kanaa yeroo dabalataaf haaromsuun barbaachisaadha jedhan.
Hiriira mormii naannoo Tigraayitti haamamee wal qabatee magaalaa Maqaleetti hooggantoonni paartii mormituu sadii yeroo xiqqoof to'annaa jala oolanii turan gadhiifamanii jiraachuun dhagahamee jira. Gadhiifamuu isaanii kanas paartiileen isaanii beeksisanii jiran. Durataan paartii siyaasaa Wayyaanee Haayiluu Godfaay fi durataa paartii walabummaa Tigraay Dr. Dajan Mazgaba kanneen yeroo xiqqoof hidhamanii booda gadhiifaman keessaa isaan tokko turan. Kanneen hidhamanii turan keessaa tokko kan ta'an miseensi hooggansaa paartii Baayitoonaa Kebroon Baree hidhamuun isaanii hiriira mormii irra geggeeffamuuf tureen kan wal qabate ta'uu mirkaneessanii jiran. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa hidhamuu hooggantoota Tigraay mormitoota hiriira harkamisa irraatiif yaamame kana yaalchisuu fi dhimmoota biraa irratti gaaffii gaazexeessitoota irraa dhiyaateef deebii kennanii jiran. Obbo Geetaachoo Raddaa ibsa isaanii kana keessatti iddoowwan gaaffiin abbummaa irratti ka'u akkasumas dhimmoota nageenyaaf siyaasaa naannicha irratti gaaffiilee dhiyaataniif deebii kan kennan hoggaa ta'u bulchaa yeroo naannichaa kun obbo Geetaachoo Raddaa waraana Eertiraa fi humnoota Amaaraa baasuun buqqaatota deebisaniidhaaf mootummaa federaalaa waliin dubbachaa akka jiran himan. Mootummaa federaalaa waliin gaariis haa ta'u badaa wal amantaan jiraachuu baatullee wal amantaa jira cimsuu deemuudhaan nageenya uummata sadarkaa olaanaatti geessisuuf hojjechaa jira jedhani. Nageenya keenya osoo hin boora'in daangaa keenyaa fi buqqaatota keenya bakka duraan turetti deebisuu qabna ejjennoo jaanis hojjechaa jiraachuu himanii jiran obbo Geetaachoo Raddaa. Obbo Geetaachoon haala qabatamaa jiru fayyadamuun gara Tigraayin daangaa lafaa fudhatame humnaan deebisnaa qaamoleen jaan akka jiranis ibsa isaanii kanaan himanii jiran. Humnaan deebisuun ni danda'ama haa ta'u malee waliigaltee Piriitooriyaa hanqinoota isaa hedduu waliin erga fudhannee booda hawaasa idil addunyaa fi mootummaa federaalaa biratti qaama waliigalticha diige jaamnee akka hin ilaalamne of eeggachuun barbaachisaadha jedhan obbo Geetaachoo Raddaa ibsa isaanii kanaan. Gama Tigraayin lafti lixaa Tigraay jaamuun gama Amaaraatiin immoo Walqaayitti Agadee jaamuun qaamolee lamaaniin lafa gaaffiin abbummaa irratti ka'uudhaas jedhan. Lafti koo waraanni kaaba Itoophiyaa dhalachuu dura naannoo Tigraay jalatti kan bulaa turte hoggaa ta'u erga waraanaatii booda immoo humnoota naannoo Amaaraa jala galuun ni yaadatama. Obbo Geetaachoo Raddaa ibsa isaanii kana keessatti hundaa'uun nageenya keenya haala hin booressinein qunnamtii eegalee jabeessaa deemuu qabna jechuunis dubbatan. Obbo Geetaachoon Tigraay keessatti qaamolee yakkaawwan miidhaa saalqunnamtii waliin wal qabatan raawwatan humnooti alaa mootummaa Itoophiyaatiin affeeramanidha jedhan. Itti dabaluunis kanneen badiiwwan kanneen raawwatan adeemsa haqaa ragaadhaan deeggaree seeratti dhiyeessuu jiraachuu qaba jedhan. Bulchiinsi yeroo dhimmicha irratti deddeebiin kan kaase hoggaa ta'u mootummaan federaalaas ejjennoo kanaan adda ta'e hin qabu jechuun dubbatan. Wanni beekamu qabaatu hojjetaa kan jiru kanneen yakka raawwatanii jiran jaaman waliinidha. Kanaaf hanga itti gaafatamummaan hin mirkanoofnetti isaan waliin hojjennu jechuu ammoo hin dandeenyu jedhan. Obbo Geetaachoo ibsa isaanii kennan kanaan manni hidhaa mootummaa naannichaa hin beeknes hedduu jira jedhan. Naannoo Tigraay keessa haala qarannoo biiroon haqaa Tigraay taasiseen naannicha keessa manni hidhaa mootummaa naannichaa hin beekne hedduutu jira jedhan. Kana wal qabateetis namoonni sarba mirga namoomaa keessatti hirmaatan to'annaa jala oolchuu eegaluu isaanii obbo Geetaachoo Raddaa beeksisanii jiran. Obbo Geetaachoo Raddaa gugee qaamolee mootummaati jechuun namoonni karaa seeraa alaatiin namoota daddabarsan gocha yakkaa ukkaamsuun maallaqa fudhachuu naannicha keessatti raawwataa jiraachuu ibsanii jiran. Gocha yakkaa kana qulqulleessuuf yeroo nu jalaa fudhatee jira kan jedhan obbo Geetaachoon ammarraa kaasee seeratti dhiyeessuun eegalla jedhani. Bulchiinsi yeroo naannichaa akkasumas humni poolisii naannichaa akka tajaajiltoota namoota dhuunfaa hin taaneef caasaa gubbaatii hanga gaditti hojiin ijaarsa deebisanii ijaaruu jalqabee jiraas jedhan. Rakkoon nageenya naannicha keessatti mul'atus dadhabina siyaasaa naannichaati kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaa namoonni dhuunfaa ijaaramanii kufaatii bulchiinsa yeroo hawwaa akka jiranis kaasanii jiran. Namoonni meeshaalee waraanaa Tigraay Baardaaritti Dasee fi Samaraatti daddabarsaa jiraachuus dubbatanii jiran. Naannichatti yakki hannaa baay'ee ulfaataan akka argamus dabaluun himaniiti jiran. Namoonni midhaan gargaarsaa ta'anii jiran jaman 48 namoonni midhaan gargaarsaa ta'anii jiran jamanis 480 to'annoo jala oolfamuu obbo Geetaachoo Raddaa himanii jiran. Paartiileen naannoo Tigraay keessa sossaan sadii har'a fulbaana 7 bara 2023 irraa eegalee guyyoota sadii hiriira mormiif yaamicha taasisanii ture. Haa ta'u malee hiriirri Tigraayitti jijjiiramni siyaasaa akka ta'uuf gaafatu kun akka hin geggeeffamne poolisiin humnaan bittinneeffamee jira. Sababni ijoon hiriirri mormii paartiileen siyaasaa waaman kun dhorkameef rakkoo nageenyaa Maqalee keessa jiru ta'uu obbo Geetaachoo Raddaa kan ibsan hoggaa ta'u isaan alattis paartiileen siyaasaa bu'uura seeraa akka hin qabne himanii jiran. Kana ilaalchisuun obbo Geetaachoo Raddaa ibsa kennaniin hiriira nagaa hayyamuu yookiin dhorkuu wanti jaamu akka hin jirre hooggantoota paartiilee siyaasaa waliigaltee irra jira jedhan. Haa ta'u garuu iddoo hiriirichaa murteessuun ga'ee paartiileetii miti jedhan. Kabajamtoota daawwattoota BBC Oduu Maraabsa.